Yesuus Kiristoos dogoggora dalage moo sirri dalage abbaa qofa yeroo waaqessu. Yesuus Kiristoos if kadhate. Namummaa isaatiin abbaa kadhate ree? If Abbaa kadhate kadhate namummaa isaatiin. ofii isaatiif Malee waaqummaan hin sagade. kadhanne. Ofii isaatiif ofiif sagade. Of kadhate moo waaqayyo abbaa Ofiifis qofaan jedhe. hin saganne ofiif. Maare okay Yesuus ofiin Abbaa kadhate ofiin kadhanne. Hafuura qulqulluu abbaa qofa. Atoo maaliif waaqayyuma tokkicha Yesuus kadhate tokkicha abbaa qofa maaliif siifi Yesuus kadhaan keessan waaqummaa akkaataan Yesuus itti barsiise akkaat itti barsiise kadhattu kana miti maaliif abbaa duwwaa hin kadhanne atoo abbaa duwwaa Yesuus Kiristoos waaqessaa bule halkan guutuu abbaa duwwaa ni waaqessitamu waaqessitu ati bakka asirraa xumure. Sadan maleen ta'u jiin. Isa immoo namni ilma beekutu abbaa beeka kanatti isa mana abbaa kooti isa mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'ee jira waan ta'eef ani karaadha dhugaadha jireenya kanaan malee eenyu mootummaa isaatti galuu hin danda'u waan jedheef. Aboo waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqa sadii waaqesse walitti sillaasee waaqesse moo waaquma tokko bicha waaqesse yaa fadhii koo. Sillaasee waaqessine abbaa isaa kadhate inni sadan tokkummaa keessa waan jiruuf abbaa kadhate. Dhiise hayyee atoo abbaa san abbaa bicha maan kadhanne Yesuusii miti abbaa Yesuus barnoota isaa keessatti abbaa bicha kadhate maaliif Yesuus faalleessitaati. Isa immoo namni ilma isaa hin beekne abbaayyuu beekuu hin danda'u fakkaattiin rabbii oo Yesuusii jaallatee lafa kanarratti gad ergee ba'aa addunyaa mara akka baatu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos dogoggora dalage moo sirri dalage abbaa qofa yeroo waaqessu. Sirriitti dalage abbaa isaa waaqarraa kadhate waan ta'eef isa waaqummaadhaan wal qixxee. Yesuus Kiristoos isa lafa kanarratti erge. Yeroo barsiisu ana kadhadhaa jedhe moo abbaa qofa abbaa keenya isa waaqarraa jedhaa kadhadhaa jedhe. Anattis amanaa abbaa kootis amanaadha. Ansan sin jenne Yesuus Kiristoos. Isin na keessa abbaan na keessa anis abbaa keessa adda baasuu hin dandeenyu kana. Maragaan si keessa Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 dhaqe. Banime waan jedhuun si garsa ammaasi. Bari isin Yesuus abbaa kadhata isin hin kadhattan. Faallaa Yesuus deemtan. Nan dubbisa Maatiyos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 9 baasi. Yuma rakkan. Maatiyos. Siyaasaan nu rakkiste. Naafi abbaan tokko jeejiin fadhi. Akkas. Itti dabaleef. Waan naaf abbaan tokko hin jedhee manis inni akka jedheef namni Yesuus hin beekne koo rabbiin beekuu hin danda'u. Namni ilmicha hin beekne namni ilma isaa qalmaa eenyuun hin jaallatu dhugaa rabbii. Hamdi marii karaa rabbii jechuudha. Karaa ana karaa dha karaa barbaade ooltu garuu sin. Dubbisu. Ana karaa dhugaa hin jireenye jedhe karaa arganne. Yesuus ani karaadha ani jireenya ani dhuga jeejiin jalaadidi. Abu Muaz nama shaadaa nama qabachiisa jalaadidi. Ani karaa jeejiin. Dhorkite isin. Baay'ina irra goraata galatoomi. Meeshaa meeqattan. Afuura sii dhufe amma Wangeela Maatiyos Wangeela boqonnaa maali afur lakkoofsa 9 መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ Ortodoksii daawwati. እሺ ወንጌል ማቴዎስ በቆና Ani pentense sittaasaa jira. Salaam alaikum. Ma wanta sanka. ማቴዎስ አፉ ሰገል አኑ ሻደ ነማ ቀበቺሳ ወላ ዱጋ ረቢ ደረሶተ ቤከን ሻደ ቀበቺሳ ወላ ንዩ አናፋ ቡዋስ ቶኮ ኢንሻአላህ ረቢኑ ማቀጀልጅ ማለት Wal keessa jirraame. كل نفس ذائقة الموت في الراتكة يا أستاذ عزيز إني سعد أملاك جي بقولنا توكو لكم توكو لا Wangeela Maatiyos 4 أستاذ كبجة إرجما ربي دي بليكون ربي ergama nagote inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la nabiyya ba'di wa nabiyyi kenya ani hayye afur لكم سجل لندو بيسا hayye يسوسين Maqaa feeteentu jira. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde. Abboo isa dubbisa jira sa lakkoofsa 6 moo 9 yaa abbaa yaa isa waaqa anaaf yoo sagadde. Lakkoofsa 9 hin dubbisaa ustaas. 6 dhaqi 6 dhiifa. 6 Maatiyos 6. Boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irra yaa. Yaa Rabbi daandii sirriitu qajeelchi yaa Rabbi. Yaa Rabbi. Daandii ilma keetii nuu kennati yaa Rabbi. Ilman qabu waaqayyoon. Ati ilma qabda waaqayyoon ilma qaba jechuun inna lillahi haadha manaa waaqayyoon situ qabda.
Sagalee isaati ilma. Anaaf mucaa kooti ilmaa isa moo sagalee isaati ilma. Sagaleen isaa ilma isaati. Dubbisi dubbisi. Inshallah yaa Rabbi ustaaza kana wajji. Yaa Rabbi umrii dheeraa nuu kenna. Gurguraan nu tursi yaa Rabbi. Galgala kana ganama kana gooftaan si fudhachiisee deema. Halkan walakkaa na biraaye. Ustaaza haadha manaa biraatti qochisi kijiin akkas malee hin fudhatu. Dide akkana gamana garagalime gara qeeblaa garagaleen fudhatta. Takkaa isi kanni takkaa irraa si kijiin. Dide daa'imaa fi sidduu taa'ee bira asiin daa'imni. Maala noo kophaa naa saaraa maaf akka tiratti haasoftu. Egaa yommuu kadhatta yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulla. Eenyu egaa yommuu kadhattan eenyu kadhadhaa jedhe Yesuus yoo kadhattan. Abbaa keenya isa waaqarra jirtu. Na kadhadhaa jedhe. Egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu. Eenyu kadhadhaa jedhe yaa isa jirtu kadhadhaa jedhe Yesuus. Abbaa isa waaqarra jiru kadhadhaa jedhe moo ana kadhadhaa jedhe. Waaqarra jirtu. Yesuus Kiristoos abbaa kadhadhaa jedhe moo ana kadhadhaa jedhe. Dhiisi lakkisi hin dubbisin waan biraa. Yesuus Kiristoos yoo lafarra ture abbaa akka kadhataniif ibse. Abbaa akka kadhatan. Hayyee goobas. Atoo lafarra jirtu moo waaqarra. Miiseejii warri barreessitan kiristaanoti. Baay'ee beektu sin immoo. Dhiis. Uummanni si xiqqeessaa dhiis. Uummanni si ooman. Isa waaqarra jiru amma Yesuus Kiristoos waaqarra jira bar. Beekutamee waaqarra jira waaqarra isa jiru kadhannaa amma. Yesuus eessa jira jenneen. Yesuus Kiristoos. Of kabaji warri barreelaa hin taane. Amma yaa fadhii koo dhiisi fadha miira biraas keessa galcha uummanni dhiisi warra koomentii. Anu wayin dubbisa koomentii yeroo takka. Anaafeetii waliin haasa'u jira. Warra as gubbaa jirullee haasa'ee ka jalaattillee. Waan jedhe fadhi yeroo Yesuus biyya lafarra jiru waaqayyoo kam warri koomentii dhugaa rabbiiti la yoo musliima taate quraanallee na caalmaan beektu quraanallee macaafa qulqulluullee darasaa dabaran dhugaa rabbi. Itti baraan jiru dhaggeeffadhuan. Imaamallee ture jedheen waan jedhe dhaggeeffadhu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafarra. Waaqayyo abbaa. Ilmi lafarra jira hafuura qulqulluun immoo. Fitattee fadhi. Fadhi. Yesuus Kiristoos biyya lafarra gaafa jiru waaqayyo kam kadhachaa ture. Nanaasaadha sin. Yesuus Kiristoos biyya lafarra gaafa jiru eenyu waaqayyo abbaadha ustaasa isiniin kaaduu kan. Goobas. Abbaa. Goobas. Waaqayyoon abbaan san waaqarra jira moo waaqarra hin jiru yeroo sanaas. Hello? Darastichi masgiida jira fakkaata ustaazi. Ustaaza gurbaan darasaa bira kutee bar muwazzina masgiida 34ti. Nan dhagaan waaqa irra jira. Yaa neetworkii isaa sila arra goofta sila numaan fudhachiisa gara. Hai eega darasaa deebiinjee duba jaartii warra gaariyaa bira jira. Baay'ee haasoftanii galatooma dhugaa. Laa baay'ee dhugaa isinitti haasaan jiru if kabaja. Fadhi koo fadhi. Dhaggeeffadhu. Ani koo ustaas yoo sirreessan hin tinaaruwan. Warri kaan garuu dhiisa. Dhiisi uummata bira lakkis miira addaa keessa galchanii. Anaaf etu wal keessa seenne dure. Fadhi. Maal gootaate amma ustaasa kanaa hin beektu ati. Hin beektu dhaggeeffadhu. Ani koo maamii wajjin haasawan nama beekaa nama kabajamaa wajjin haasaara. Abshir galatu. Si kabaja si jaalladha eebbifame mana keetiif eebbifame. Dhugaa hin galu miira keessa dhugaa rabbi. Isinan jaalladha dhugaa rabbi. Rabbi isinaa eebbisu dhugaa. Aamen. Atillee eebbifame. Rabbiin waan ofii jaalatu Yesuus hin jaalate Abrahaamiin Museen Isaaq hin jaalate karaa isaa hin jaalate sana san irra si haa kaa'u. Ustaaza. Aamin jedhe ka. Waaqummaa Yesuusiin. Waan jedhe neetworkii isaanii. Garuu dhugaa rabbi jechuudha. Anis gaaffiin qabadhu sirriitti naa deebistaa. Musee fi Abrahaam faanii karaa maalirra turanii duraan? Karaa maalirra turan? Waan jedhe bar gaaffii kana bar boqonnaan fide kana man deebisne bar karaa maalirra turan? Boqonnaan fide kana fadhiin deebisne. Musee fi Abrahaam faan. Meen daataa kee tolchi waayifaa kee tolchi dhagaamaan jiru qacellotti beektaa.
akka 3G irra yoo kaawwattellee 4G irra kaawwadhu. Tosanii fi natti tolee jira network keetiitu waan na godhaa jira malee. Yani natti tolte amalli keeti. Lafuma ustaazaan kun jiru dangeessitu yaa rabbati wal bira teenya yaasofna. Ina sabna. Follow na deebise. Reefuun galle yaa mee taap godha kuma 200 magashi.